السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو بليون channel كديجا غرابي استجالت ترقم تنجرتو بجسرات تاني سن جرامكم سرت أكسو ملني إدن تجي تمرو دكاين سيادة ما نيجي چونك سينولو yeroo baay'ee beektanii daabboo gabaadhaa alaa bitanii fidan suuqiidhaa bitan nyaachuurraa warra dhiiras yoo taatanii daakuu lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama keessaa tokko soo bitattanii manatti waan qopheessanu isatu caala heddumminaanii yeroon bukeessu isinitti argisiisa jedheen egaa naaf hin mijanne isaatii sanatti akkamitti akka bukeessa sumatti isinitti hima tolchee illee xumuruuttan jira. Bakka kanatti yeroo bukeessitanu daakuu erga gingilfattanii kaatanii daakuu sanarratti miti kan isin kaameeraa naqxanu bishaan qopheeffattanii bishaan xiqqoo ishii dabba gootanii ho'istanii jechaadha. Isa gubaa sanas otoo hin taane elekkiirumatti labba gootu sana booda kaameeraadhaa fi bikingi baawudariidhaa fi soogiddaa fi sukkaara bichaa jechaadha. Kana caalatti naqxanu ambaashaadha tolchitu ambaashaa yookaan shillixoo jedhuun biyya keenyatti. Akkasitti isa waliinii bishaan labbi gootan sanaanii bulbultanii dura sirriitti waliin rukuttanii sana booda fiddanii daakuu keessatti isa waliin maktu daakuu waliin maktu sanaan booda liixii isaa hin qal'istanu jechaadha laannas silaa natu nyaata waan ta'eef ani giloofsiin keewwanne baay'inaan nyaata waan jedhan giloofsi yoon hojjete dasna jedhan garuu laakiin ofiifan nyaadha waan ta'eef waliin jira. Argitanii amma liixiin kuni akka wal harkisee bulbulatutti miti ambaashaa kan tolchan argitanii amma la aga dhuma la wal harkisaa akka inni wal harkisu taasiftu yaani bulbula taasala jabaataa sanas miti isammoo bulbulatee lafarra fiigus miti liixii isaa akkatti laa giddu galeessa gootanii laa akka inni wal fudhatutti akkatti bukeessitu jechaadha. Yoo akkatti bukaa'e ambaashaan keessa isaas goggogee isin jibbisiisu akkasumallee lafarra fiigees garagaluu isin diduu jechaadha. Akkanatti bukeessitu jechaadha. Hanga kana la eenyu liixiinsaa ijiinansaa hanga kana caala hin furdatu ambaashaa tolchuudhaaf jechaadha. Daabboo tolchuudhaaf dhama uumattu isin geesse. Ana amma sa'aatii tokko dura ergan bukeessee bukaa'ee kunoo tolcheera kan hin tolche isinitti argisiisa. Amma garuu ishii dhumaa kanas isinitti argisiisuuf liixii hambifadhe. Kanaaf ilaa akkatti baadhee iddoo keegeessuu nan danda'a liixii kana baadhee argitanii akkatti jechaadha fiddanii ibidda jalaa qannasiitan jira. Sana booda akkatti laannarra deemsiftanus akkasin jalaa fiffiigee yaani irra fiffiigee isin irra kennettis likkiidhumatti kun akkasitti kan bukeessitan ambaashaa jechaadha. Biyya keenyatti hin gurgurama. Maashaallah Addis Ababa fa'itti laa Finfinneetti baay'inaan kan gurguramu kana akkasitti siltii isaatiin hojjechuu ni dandeessu. Kun amma isinitti argisiisuuf liixii dhumarratti yaadannaa hambise. Akkasumallee harka koo dhiqadhaa maaliif ambaashaan qabadha waan ta'eef. Aywa amma laala iddoo kanatti laa kun tolcheen jira la argitanii akka ittiin tolchee jechaadha. Akka itti ambaashaadhuma biyya keenya fakkeenyaaf gabaadhaa bitanii kun amma gurguramu akkatti faa urgufanii gurguraa biyya keenyatti nan yaadadhe guwaadanyaan koo warri naannoo keessa jirtan kolfaa sirriitti akkasii kana fakkaata ambaashanii amma walitti cabsee isin argisiisuus nan danda'a keessa isaa hin cabunnuyyuu ishee jedhee argitanii maashaallah jedha keessa isaa argitanii kunoo keessa isaallee kana fakkaata jechaadha. Kunoo argitanii keessa isaallee duwwaadha. Akkasitti tolfama ambaashaan akkasitti tolfama baay'inaanii daabboo bituurraa isatu caalaa isiniin jechuu kan jedhee akkasitti qopheessitanii tolchuu ni dandeessu. Warroonni akka koo mana namaa keessa jirtanu yeroo barbaaddanitti waan tokko si nyaachuudhaaf
akkasitti tolchuu ni dandeessu. Kun amma garagalchee hin jirani. Akkasii isiniin jedha ambaashaan kana fakkaata. Ambaasha daabboo malee ambaasha tolchuu ni danda'ama. Akkasitti qopheessati ofirraa fataa godhaa daqiiqaa keessatti qopheessuu dandeessu. Yaa salaam liixii lafa tuttuqu kan jibbu. Akkasii kana fakkaata ambaashaan keenya. Turtii gaarii isiniif haa ta'u akkasitti qopheeffadhaatii nyaadhaa isiniin jedha. Daabboo bittanii faana cinqamuu caalaa laaragitanii. Akkas egaa warri gwaddanyoo tokkootii tafaddalu isiniin jedheen jira. Warri kaan gwaddanyaa miti hin jedhin ammoo malee. Akkasii ambaashaan kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.